Dr. Abiy Ahmed naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa kakaasuun Amaara dadhabsiisuuf hojjetaa jiraachuu pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii obbo Gadduu Andaargaachoo himatanii jiran jechuudha. Caasaa mootummaa keessaa haalan amanamaa Abiyyiif kan ta'e Gadduu Andaargaachoo har'a muummicha ministeeraa himatee jira. Bal'inaanin isinitti makanumaan wal qabatee obbo Gadduu Andaargaachoo jeequmsa har'a Itoophiyaa keessatti jiraatee uummata miidhaa jiruuf adda durummaan kan itti gaafatu mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru jechuun jabeessee muummicha ministeeraa qeeqee jira. Bal'inaan kanallee isinitti nima daawwattoota keenya guyyaa kaleessaa balaan konkolaataa Shawaa Lixaa keessatti jechuudha namoota baay'ee lubbuu isaanii dabarsee jira jechuudha. Kanuma wal qabatee namoonni madoolleen hedduudha. Oduu biraatiin jeequmsa gaanfa Afrikaa keessatti Eertiraa fi Itoophiyaan amma oofaa jiran kana wal qabatee rakkoo kana gama dippiloomaasiin furachuuf wayya malee gama lolaatiin wanni furamu hin jiru jedhanii jiran jechuudha. Xiinxaltoonni siyaasaatii bal'inaan kan isiniin geenyu taha jechuudha. Hariiroon dippiloomaasii Eertiraa fi Itoophiyaa haalan gaaga'ama keessa galuun isaa naannicha jeequmsaaf saaxilaa akka jirus hayyoonni irra dubbataa jiran jechuudha. Bal'inaan isiniin gaa akka jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan bagarra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina. Jalqaba irratti oduu gaddaa guyyaa kaleessaa godina Shawaa Lixaa naannawaa bosona Cillimootti mudateen jechuudha. Lubbuun namoota hedduu darbuutu gabaafame jechuudha. Oromiyaa keessatti lubbuu namaa galaafachuun sadarkaa qabatee kan jiru jechuudha. Balaan konkolaataa haala hammaatan miidhaa geessisuu itti fufuu isaatu himama jechuudha. Rakkoo konkolaachiftoonni uumaniin jechuudha. Irra deddeebiin balaan akka uumamaa jirus irra deddeebiin himamaa jira jechuudha. Maatii isaanii rabbi haa jajjabeessu, sabrii haa kennu, gadda nutti dhagahame asumaan. Gama biraatiin oduun haaraan amma jirtu jechuudha. Guyyaa kaleessaa caasaa siyaasaa mootummaa Itoophiyaa keessatti sirritti amanamaa fi Abiyyilleef amanamaa kan ta'e jechuudha. Pirezidaantii naannoo Amaaraa duraanii jechuudha. Gadduu Andaargaachoo muummicha ministeeraa himatuutu dhagahame jechuudha. Muummichi ministeeraa naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa kakaasuu Amaara dadhabsiisuuf hojjechaa akka jiru jechuudha. Jedhee himatee jira jechuudha. Obbo Gadduu Andaargaachoo jeequmsa har'a Itoophiyaa keessa jirtuuf adda durummaan mootummaa Itoophiyaa ta'u eeree jira jechuudha. Namni siyaasaa jijjiirama waggoota darban taasifame booda ministeera dhimma alaa fi gorsaa nageenya biyyoolessaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad ta'uun tajaajilaa ture. Akkasumallee miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ture jechuudha. Obbo Gadduun mootummaa qeequu jabeessee akka jiru jechuudha. Maddi oduu kanaa jechuudha. Dolce afaan Amaaraa gabaasee jira jechuudha. Daawwattoota keenya obbo Gadduun walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessaa kan baay'inaan paartii badhaadhina uumamee fi akkasumallee mootummaa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmad hoogganamu naannicha jeequmsaaf saaxilameera jechuun himatee jira jechuudha. Gaddoon balaa siyaasaa adeemaa jiru kanaafis jechuudha muummee ministeera Itoophiyaa amma himataa jira jechuudha. Naannoo Amaaraatti wal dhabdee deemaa jiru Amaara dadhabsiisuuf sagantaa sirnichaa karoorfate jechuunis dubbatee jira jechuudha. Miidiyaa kanarratti dubbatee jira jechuudha. Gaddoon jeequmsa naannicha keessa mariin hiikuu yookaan argachuu osoo danda'u mootummaan Itoophiyaa hooggansi Abiy Ahmad jechuudha fudhatama akka dhoowwatee kaasaa jira jechuudha. Qondaalli mootummaa duraanii kun jechuudha daawwattoota keenya itti fufuun jechuudha itti dabaluun bara 2006 jechuudha. Bara 2006 hanga 2011 jechuudha waggoota 5 pirezidaantii naannoo Amaaraa ta'uun tajaajilaa kan ture jechuudha. Namni kuni naannoon Amaaraa lola kaaba Itoophiyaa irraa guutumatti osoo hin bayyanatiin wal dhabdee keessa seeneera jechuunis himatee jira jechuudha. Waraanni dhiiga dhangalaasu naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar rakkoo namooma diinagdee fi hawaasummaa hamma keessa akka qabbanaa'u taasisuun danda'a ture mootummaan jechuunis himatee jira jechuudha. Hedduugaa waa hedduudha kan inni afaan Amaariffaatiin jechuudha. Dr. Abiy Ahmad qeeqee akkasumallee komii irratti kaase namummaa Abiyyiin amanaa
ture jechuudha namni kuni xumura irratti ani akka dhuunfaatti waraana sana ittisuu dadhabuu kootti gadda guddaatu natti dhagahama jedhee jira jechuudha qondaallee olaanaan Itoophiyaa duraanii kun jechuudha dogoggora seenaa ta'uu himee jira jechuudha. Akkasumallee walitti bu'iinsa kana xumuruuf waliigaltee taasifameen waraanni kun akka dhaabbatu yaalii guddaan taasifamaa jira garuu deebi'ee ka'uu danda'a. Bakkeewwan akka Walqaayitii hanga ammaatti furmaata hin arganne jedhee jira jechuudha obbo Gaddooni. Sila akkuma isaan naannoo isaaniitti meelaala waan yeroo hedduu jechuudha uummanni naannoo Amaaraa keessaa bahu kun kanumti muummicha ministeera illeetti walitti michooma qabanillee jechuudha yeroo hedduu waanuma naannoo isaanii rakkoo naannoo isaanirra gan bakka hin dhiisanii numa dubbatan jechuudha garuu keenya kun rakkoo naannoo keenyarra gahu waa tokko namni maqaa kaasee dubbatu hin jiru ni sodaatanii waan isaan hangalleanii hundaafu rabbi akka hayyoota jaraa kanatti hayyoota keenyallee of haa barsiisuma jenna jechuudha. Dhuma irratti daawwattoota keenya ijoon keenya kan har'aa jechuudha akkuma beekamu Eertiraa fi Itoophiyaan jechuudha meeshaa wal argisiifannaa akkasumallee jechuudha gama gara adda addaatiin jechuudha walitti dhaaddatuu fi waan adda addaa wal argisiisuu irratti argaman jechuudha akka lolatti seenuuf deeman jechuudha ifaan ifatti mul'atee jira jechuudha kanumaan wal qabatee jeequmsa gaanfa Afrikaa keessatti Eertiraa fi Itoophiyaa rakkoo isaanii gama dippiloomaasiin furachuu wayyaa yookaan gara marii araaraatti yoo furata wayya jechuun hayyoonni adda addaa irratti dubbataa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti jechuudha muddamni hammaataa dhufuu isaaf gama biyyoota lamaanii irraas jechuudha dhibdeen akka jiru ifatti himamu wal qabatee naannichatti muddamsuu hamaan akka dhalatee jirullee himamaa jira jechuudha kanumaan wal qabatee hariiroon dippiloomaasii Eertiraa fi Itoophiyaa haalan gaaga'ama keessa galuu isaa jechuudha biyyoonni siyaasaa fi rogeeyyii miidiyaa hundumtuu waan kanarratti dubbataa jiran jechuudha irra deddeebini waggaa tokko dura dhibdeen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu haalan faarfamaa kan ture amma cinaacha galagalchuun gara Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ce'ee jira jechuudha yeroo ammaa kana daawwattoota keenya biyyoonni seenaa keessatti nagaa walii qabaatanii hin beekne lamaan Itoophiyaa fi Eertiraan yaada wal dhabuurraa hanga waraana walitti bobbaasuu gahanii jiran jechuudha yeroo ammaa kana akkuma beekamu Itoophiyaa fi Eertiraan duraan illee gaafa mallasallee jechuudha waggaa 20 dura akka malee wal dhayaa turanii lola seenaa qabeessa fi akkasumallee lola Eertiraa fi Itoophiyaa jedhamee beekamu keessatti jechuudha akka malee waltumaa turanii amma immoo eega walitti araaraman boodan ammallee kunoo walitti gaarreffannaa bira darbanii jechuudha waraana walitti bobbaasuu bira qaqqabanii jiran jechuudha daawwattoota keenya akka himamaa jirutti biyyoonni lachuu waraanaaf qophaa'aa akka jiran jechuudha gabaasaaleen adda addaa ni mul'isu jechuudha haa ta'u malee xiinxaltoonni siyaasaa idil addunyaa yeroo kanatti waraanni biyyoota lamaan gidduutti ta'e naannicha keessatti akka hin uumamne wal dhabdee jirus karaa dippiloomaasiin furmaata argachuu akka qabu yaada dhiyeessaa jiran jechuudha yaada kana ni fudhatamoo hin fudhatan kan jedhu hanga ammatti gama mootummaa Eertiraatii fi gama mootummaa Itoophiyaaleetiin wanni dubbatamee fi yaadni tokkolleen kan kenname akka hin jirre ni beekama jechuudha atakaaroo yeroo ammaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti uumameef sababni inni jalqaba Itoophiyaan dantaa buufata doonii ishee ifatti beeksisuu isheeti jechuudha keessattuu hariiroo biyyoota lamaanii kan waraanni kaaba Itoophiyaa waliigaltee Pirootooriyaa waliin xumuramee hordofee hammaataa dhufuu akka keessa beektonni jedhanitti jechuudha muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad Itoophiyaan biyya uummata miliyoona 120 qabu buufata doonii malee hafuura baafatu akka hin dandeenye fedhii mootummaa isaanii ifatti ibsanii turre jechuudha dubbiin waggaa tokko dura bulchiinsa Itoophiyaatiin taasifame kun jechuudha Itoophiyaatti diina karaa hedduu horee jira jechuudha fakkeenyaaf kanneen akka Somaaliyaa fi akkasumallee Masrii dabalatee Eertiraa dabalatee biyyoota sadeen kun jechuudha diina Itoophiyaa ta'anii argaman jechuudha ammaaf Somaaliyaa wayyootee jirti Somaaliyaan akka nageenyi bu'eetti ilaalamaa jira jechuudha garuu biyyoonni kun lama Masrillee harka lafa jalaatiin Itoophiyaatti waan roorrisaa jirtullee ni fakkaatti jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo yaada ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaan kaafte kanatti jechuudha kan mufatan Eertiraan ishee tokko erga gaafiin kun eegale as jechuudha lamaan
lamaanuu mataan jechuudha wal qocoluu hammeessanii jiran jechuudha akka argaa jirru jechuudha. Daawwattoota keenya haa ta'u malee dhibdeen biyyoota lamaanii marii dippiloomaasiin furmaata akka argatu xiinxaltoonni siyaasaa idil addunyaa dubbataa jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo dhaabbata mootummaa gamtoomanii waggootaaf kan hojjetan ogeessi seeraa idil addunyaa obbo Baay'isaa Waaqooyaa jechuudha. Waldhabdeen yeroo ammaa biyyoota lamaan jidduu jiru jechuudha hin barbaachisu jechuun fedhii Itoophiyaa buufata doonii argachuuf qabdu jechuudha ilaalchisuun yaada kennuu isaanii sagaleen Jarmanii Doolcheen gabaasee ture jechuudha. Buufata doonii ilaalchisee seerri Itoophiyaan mirga qabdi jedhu waan jiru natti hin fakkaatu jechuunis dubbatee jira. Achi jiraachuu hin danda'u. Buufatni doonii qaama biyya abbaa biyyummaa qabduudha kan jedhan jechuudha. Itti dabaluunis jechuudha obbo Baay'isaanii fedhii Itoophiyaa yeroo dheeraaf qabdu marii dippiloomaasii ilaalamuu qaba jedhee Itoophiyaan uummata miliyoona 120 qabdu buufata doonii malee jiraachuu hin dandeessu. Sun yoo ta'uu baatee rakkoo dinagdee fida. Kunis walitti bu'iinsaa fi walqoodinsa kan fidu akkasumallee rakkoo namoomaa kan fidu ta'uu ibsee jira jechuudha. Dippiloomaasitoonni addunyaa biyyoota amansiisuuf hojjechuu karaa hunda caalu ta'uu ibsanii jiran jechuudha obbo Baay'isaanii. Gama biraatiin Itoophiyaan gaafii buufata doonii ishee kaasuu akka waan hin malleetti ilaalamuu hin qabu jedhee ogeessi seeraa idil addunyaa kun jechuudha. Itti dabaluunis humni marii Itoophiyaan qabduu fi akkasumallee filannoo wal fayyaduu bira darbamuu hin qabu jedhee jira jechuudha. Itoophiyaan buufata doonii kana yoo fayyadamtee karaa kamiinuu dantaa biyyattii irratti dhiibbaa hamaa akka hin geessifne beekne buufata doonii akka banattu gaafachuun ni danda'ama jechuun seera idil addunyaa irratti mari'achuu jechuun xumuree jira jechuudha. Obbo Baay'isaan jechuudha. Daawwattoota keenya galatoomi jennaani. Egaa daawwattootaaf kabajamtoota keenya oduuf odeessaaleen keenya har'aaf qindeeffannee kana fakkaata jechuudha. Akkasinitti toluu abdii qabna jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya waan Oromoof Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti ta'u kamiyyuu dhagahuuf jechuudha. Oduulee gaggabaaboo haala yeroo irratti fuulleffate jechuudha. Kallattiin akka isin dhaqqabuuf guyyaa guyyaan argatu fuula YouTube Oromaan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina. Viidiyoo laayikii godha namoota hedduu bira akka ga'uuf share waliif godhuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Daawwattoota keenya sagantaan keenya goolabameera. Sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.